kutaa macaafa qulqulluu keessaa wal wajjin kan laallu arra wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 irra kan jiru nan dubbisa akkana jedha. Yesuus egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarrate. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan tureef namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirrachaa irratti ijaarrateetti hin keeffama. Bokkaan roobee lolaan lola'ee qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi hin jigne. Manichi hin jige. Jiguun isaas badduu baasaa ta'ee jedhee dubbata iddoo kanatti. Akkasumas Isqeel boqonnaa 13 lakkoofsa 10 hanga 12tti irraa kaasee wal duukaa boqonnaa 13 akkana jedha. Isaan utuma nagaan hin jiraatin nagaadha jedhanii bakka wallaalchisaniiru. Yommuu sabni koo dallaa ijaaree isaan immoo maaraganiiru. Kanaafis warra maaragan sanaan bokkaan yandoon hin dhufa. Anis cabbii ulfaataa gaditti nan qilleensi jabaan ittiin qilleensa maaragdanis hin jiga. Dallichi yommuu jigu immoo dhoqqeen isin ittiin maaragdan meerre jedhaanii namoonni isin hin gaafataniire. Kanaafis Waaqayyo Gooftaan ani aarii kootiin jabaa dheekkamsa kootinis cabbiidhaa fi isa balleessu irratti nan dallicha isin maaragdan sana diigee hundee isaa dabala. Yommuu inni jigus isin isa egaa ani Waaqayyo akkan ta'e hin beeku. Dallichaa fi warra isaa maaraganitti aarii koo nan ani isiniin egaa si'achi dallichi warri dallicha maaragan hin jiran. Raajonni Israa'el warri waa'ee Yerusaalemiif utuma nagaan hin jiraatin mul'ataan nagaa isheedhaaf arganis hin jiran nan jedha. Kanaana Waaqayyo Gooftaa maccaatu dubbata. Yaa mucaa namaa, ati immoo gara intaloota saba kee warra yaada isaanii keessaa fuudhanii raajii dubbatanitti fuula kee deebisiitii raajii isaan irratti dubbadhu. Isaaniinis Waaqayyo Gooftaan isin warra lubbuu namaa ittiin adamsuudhaaf kudhaama manyee hundumaatti hidhatanii guddina mataa isaanitti mataa nama hundumaaf marata wayyoo. Isin lubbuu keessan olfattanii lubbuu saba koo adeemsisture. Isin garbuu kaballaa tokkoo fi buddeena cabaa tokkoof jettanii saba koo warra sobaa isin dubbattan dhaggeeffatanitti soba dubbachuudhaan namoota du'uun irra hin turre ajjeeftani. Namoota jiraachuun irra hin jirre immoo jiraachiftani. Saba koo gidduutti ana xureessitan jedhe. Kanaafis Waaqayyo Gooftaan kunoo ani kudhaama keessan isin akka kiyyoo ittiin simbira qabanitti ittiin lubbuu namootaa adamsitan irratti nan ka'a. Irree keessanittis nan cira. Lubbuu namoota isin akka simbiraatti qabattaniif marata keessanis baqaqsa. Saba koos harka keessan keessaa nan baasa. Isaanis si'achi qabamanii harka keessan jala hin galan. Yommuu sani Waaqayyoon ani garaa nama qajeelaa hin gaddisiifne, isin garuu garaa nama qajeelaa sobaan hin gaddisiiftan. Inni jal'aan jireenya isaa fayyifatu. Karaa isaa isa jal'aa irraa akka hin deebineefis isa hin to'atan. Kanaafis isin si'achi mul'ata waa'ee hin baafne hin argitan. Booda hin dubbattan. Ani harka keessan keessaa saba koo nan baasa. Yommuu sani Waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu jedheedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo kanatti barbaadee fi wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 amma lakkoofsa 27tti kan jiru lafan dubbise kana yaada wal qabatu waan qabuu fi mee kadhata gabaabaasaa kadhannaa Gooftaa hunduma gochuu dandeessu gargaaraa keenya abdii keenya galanni guddaan siif haa ta'u. Waaqa waaqotaa ati guddaadha, ati qulqulluudha, ati qajeelaadha Gooftaa. Inni xiyya seexanaa guyyaadhaa guyyaatti jireenya keenya balleessuuf kan nutti darbatamu hundumaa cabsee milkeessee kan asiin nu ga'esedha. Gargaaraan keenya sedha, abdiin keenya sedha.
warra sitti hirkataniif hirkoodha. Warra si barbaaddataniif ni argamta. Warra si waammataniif ni owwaatta. Ati Waaqa guddaa, Waaqa qulqulluu, wanti hundumtuu dura keetti saaqamaa mul'ataadha. Yaa Waaqayyo Gooftaa, gargaaraa keenyadhaati, abdii keenyadhaati Gooftaa Yesuus Kiristoos. Kanaaf si galateeffanna maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Galanni hin darbine ulfinni guddaan bara baraan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Waaqayyo abbaa keenya amma dhugaa sagalee kee nutti dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbadhu. Dubbii kee barbaannu, jecha kee barbaannu. Sagaleen kee lafaa nama kaasa. Sagaleen kee hidhaa namaa hiika. Sagaleen kee waanjoo namaa cabsa. Sagaleen kee dukkana jireenya namaarraa mulqisiisa. Sagaleen kee cufaa dura namaatiin bana. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin sagalee kee nuuf erguun, dubbii kee nutti dubbachuun fedha jaalala kee haa ta'u. Haadha eebbifame. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa dhiifama waa'ee iddootiif xiqqoon akka carraa kutaananii keessa seenee ol seenanii naaf daqiiquma gabaabaamee wal wajjiniin ilaalla sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree irraa haftee jiraatta. Mata duree jedhutu laphee koo irra jira. Isa kana wal wajjiniin ilaalla. Irraa haftee jiraatta sagalee Waaqayyoo jedhu kana keessa waliin ilaalla. Iddoo kanatti maal argina? Akkuma amma isiniif dubbisee wangeela Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 24 kaasee namoota lama ogeessota namoota lama fakkeenyaan dubbata iddoo kanatti nama dubbii Waaqayyoo dhaga'ee sagalee Waaqayyootti qabamee nama jiraatu nama sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatu fi nama sagalee Waaqayyoo dhaga'ee hojiirra hin oolchine yookiin immoo nama sagalee Waaqayyoo dhaga'ee sagalichaaf hin abboomamne fakkeenya namoota lama mana ijaaranii yeroo inni kaasee dubbatu argina. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Namni tokko jechuudha. Namni tokko ogeessi inni tokko mana isaa maal irratti ijaarrate jedhee dubbata. Lafa dhagaa irratti mana isaa ijaarrate jedha. Mana dhagaa irratti ijaarrate kana waa buqqisuuf waa cabsuudhaaf qormaati gurguddaan sadii yennaa itti dhufu argina. Mana immoo dhagaa osoo hin ta'in ashawaa irratti ijaarrame. Isa kanattis immoo qormaati gurguddaan qormaati wal fakkaatan sadii yennaa itti dhufe argina jechuudha. Irraa haftee jiraatta mata duree jedhu kana jalatti yennaan isinitti himu eenyutu irraa hafee jiraata? Attamitti irraa hafnee jiraanna? Isa jedhu kana waan tokko sagalee Waaqaa kana keessa erga laallee isa booddee isiniif hin kadhadhaa. Maal jedha iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo? Namooti mana isaanii dhagaa irratti ijaarratan kun akka nama jireenya isaa keessatti jechuudha sagalee Waaqayyoo dhaga'ee dubbicha Waaqayyoo isa dhaga'eessan immoo akkuma jirutti itti qabamee jiraatu. Sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti warri dhaga'an jireenyi isaanii Kiristoos irratti akka ijaaramu dubbataa jechuudha. Warri sagalee Waaqayyoo kana dhaga'an dubbii Waaqayyoo isa dhaga'an kana otoo hin balleessin, dubbii Waaqayyoo isa dhaga'an kana otoo hojiirra oolchuun dhiisin akkuma dhaga'anitti hojiirra kan oolchan, akkuma dhaga'anitti itti kan jiraatan, akkuma dhaga'anitti itti qabamanii kan deddeebi'an. Isaan jireenya hafuura isaanii namarratti osoo hin ta'in, haalarratti osoo hin ta'in, bararratti osoo hin ta'in, birriirratti osoo hin ta'in, seexanarratti osoo hin ta'in, beekumsarratti osoo hin ta'in, Kiristoos irratti ijaarramanii akka jiran sagaleen Waaqayyoo dubbata. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obboleessa koo obboleettii koo eenyu irratti ijaarramte ati? Ilaa Kiristoos irratti warri ijaarraman sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan, dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan guyyaadhaa guyyaatti sagalee Waaqayyoo isa dhaga'an kanaan qalbiin isaanii, hafuurri isaanii, miirri isaanii, jireenyi isaanii Kiristoos irratti kan ijaarrame qormaata itti dhufu kanaan hin kufan, hin caban, hin bittinnaa'an, hin diigaman, hin raafanii jiraatu, hin raaftee jiraatu. Irraafii jiraadhu maqaa Gooftaa Yesuusiitiin. Ilaa qormaati addunyaa kanarra jiru wal fakkaatadha. Argitanii qormaati kuni maayinni mana dhagaa irratti ijaarrame kana qormaati itti dhufe yoo jettan waan sadii gurguddaan isinitti hima. Qormaati sadan kun tokkoffaa akkuma Hisqeel keessaa boqonnaa 13 lakkoofsa 10 kaafnee akka dubbifanne waa'ee mana ijaarrame warra Waaqayyoof hin abboomamne maal akka isaanitti dhufu qormaata isaanitti dhufu kutaa sana keessatti dubbata. Ani garuu lafa sana kanan dubbisuu barbaadee fi manni girgiddaan isaa dhaabamee dhoqqeen itti maarigamee
manoota kanatti immoo maaltu itti dhufe jedhaa warra sobaan ijaaran jechuudha. Waaqa otoo hin dhaga'in, waaqa otoo hin abboomamin, raajii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan osoo hin ta'in raajii sobaa waan biraarraa seexanarraa haalarraa dhaga'anii saba waaqayyoo karaarraa kan kaachisan raajota sobduu yeroo waaqayyoo isaan adabu yeroo waaqayyoo isaanitti horii argina jechuudha. Argitanii waaqayyo waan isin gootan waan isin ijaartan kana keessa hin jiru. Mana isin ijaartan kana keessa maal hin ta'u waaqayyo hin jiru. Kanaafiyyuu mana isin ijaartan kana fedha waaqa malee yaada waaqa malee waan walirra tuultaniif waan ijaartaniif waan dhaabdaniif maaltu itti dhufa jedha. Yandoo guddaa bokkaa guddaan itti roobsee kan biraa'oo qilleensa guddaatti qilleensisiisee kan biraa'oo lolaan itti dhufee manichi sun akka inni caccabu akka inni badu nan godha. Yeroo san ani waaqayyo akkan ta'e hin beektu. Saba koo sin harkaa baaseera. Karaa keessan irraa hin deeman. Kanaaf akkoo karaarraa kaachistan anaan walitti buutan anaan sodaachuu dadhabdan naaf jiraachuu dadhabdan dubbiinan isinitti himin dubbattan waan nan isin hin jedhin jettan saba kootti waan hin taane dubbattan waan hin taane raajjan sagaleen sin raajjan dubbiin sin dubbattan ana biraa miti. Kanaafiyyuu ani mana isin ijaartan kana inni tokko maarigee inni tokko dhaabee waan isin dhaabdan waan isin maarigdan kana keessa ani waan hin jirreef manicha kana yandoo yookiin bokkaa guddaatti roobsee qilleensatti qilleensisiisee nan jiska. Akkuma kana dhufee wangeela Maatewos 17 lakkoofsa 24 irratti immoo maal jedhaa waa'ee namoota lama mana ijaaranii dubbataa jechuudha. Warri mana ijaaran Hisqeel keessaa ratan sun akka maalitti fakkeessee dubbata sagalee waaqayyoo akka nama gowwaa dubbii waaqayyoo dhaga'ee jechuudha. Dubbii waaqayyoo dhaga'ee dubbicha dhageessan hojiirra oolchuu hin danda'iniitti fakkeessee dubbataa jechuudha. Har'a addunyaa kanarra waldaa kiristaanaa keessa namoota baay'eetu jira. Namooti sagalee waaqayyoo dhaga'uu didanii hojiirra oolchuu didanii abboomamuu didanii karaa waaqayyoo irraa maqanii daandii waaqayyoo irraa jallatanii waaqayyoof jiraachuu dadhabanii karaa waaqayyoo irraa goranii karaa mataa isaanii filatanii kan gulufan kan fiigan baay'eetu jira. Ati garuu na dhaga'i nama waaqayyoo guyyaadhaa guyyaatti sagalee waaqayyoo sitti dubbatu dhaggeeffannaan hojiirra oolchinaan waaqayyo jireenya kee irratti waan hojjetu qaba. Baroota keessatti qormaata jiru wal'aansoo jiru hundumaa irraa aftee akka ati jiraattu godha malee qormaatichi si fudhatee hin badu. Bubbeen si fudhatee hin badu. Rakkinni si fudhatee hin badu. Irraa aftee jiraatta. Irraa hafi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin. Sagaluma kanatu laphee koo keessa deddeebi'a. Eewutu irraa hafee jiraata. Qormaata seexanaarraa jennaan tokkoof inni olaanan ani isinitti himu warra dubbii waaqayyoo dhaga'an. Warra dubbii waaqayyoo dhaga'anii isa dhaga'an immoo hojiirra warra oolchantu irraa hafee jiraata. Qormaatatu hedduutu jira miti biyya lafaa kanarra. Wallaansoo baay'ee jira miti biyya lafaa kanarra. Waan nama nyaatu, waan nama ari'atu, waan iddoodhaa nama kaachisu. Har'a jira otoo jedhanu boru kan nama dhabamsiisu. Har'a guddatan otoo jedhanu boru kan nama xiqqeessu. Jireenya hafuura namaa kan qorqu. Bineensa guddaa rakkina cubbuu ulfaataa lafa kanarra jiru. Wallaansoo guyyaadhaa guyyaatti namni akka gooftaa wajjin hin deemne, namni akka gooftaa wajjin hin jiraanne waan wallaansoo namaan qabutu biyya lafaa kanarra jira. Kana hundumaa irraa aftee akka ati jiraattuuf waan si fudhatee deemuudhaaf sirratti balbala hanqaaqu waan fuula kee fuuldura dhaabatu irraa si hambisee si jiraachisuu barbaada Waaqayyo. Irraa aftee akka ati jiraattuuf maal gochuutu sirra jira? Tokko dubbii waaqayyoo dhaga'anii isa dhaga'an immoo hojiirra oolchuudha jechuudha. Isa dhaga'an maal gochuudha? Hojiirra oolchuudha. Bara kana kan mo'atan, bara kana kan darban, haala kan injifatan, qormaata hundumaa biyya lafaa kanarra jiru wal'aansoo seexanaa kana mo'atanii akka darban kan nama gargaaru sagalee waaqayyoo dhaga'uudha. Warri waaqayyoon dhaga'an irraa hafanii jiraatu. Warri waaqayyoof abboomaman irraa hafanii jiraatu. Hin nyaataman, hin kufan, hin caban, karaattan kaakamanii nafan. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin nan jedha. Darbaa wal'aansoo seexanaa mo'adhaa. Qormaata seexanaa mo'adhaa. Maa inni qormaatitti dhufe kun yoo jenne sadii. Tokkoffaa qormaata yandoo yookiin bokka'a. Inni kun ari'atama akka tasaa kiristaanotatti dhufutti fakkeeffama. Ari'atama
yookiin qormaata guddaa akka tasaa kiristaanotatti dhufu otoo eenyu quban qabaatin kan namarraan ba'u jechuudha. Otoo eenyu quban qabaatin jireenya namaa kan miidhu jechuudha. Bokkaan isa kanatti fakkeeffame. Argitanii arra wal'aansoon lolli qormaati otuma namni quban qabaatin namarraan ba'ee jireenya namaa kan balleessu baay'ee isaatu jira. Eenyu quban qabu bokkaa sa'aatiin itti dhufu sa'aatiin itti roobu bareetti itti roobu guyyaa ta'ee galgala ta'ee waaree dura ta'ee booda ta'ee namni beeku hin jiru dhufee garuu waan guddaa balleessee aan darbe arginaa jechuudha. Garuu warri sagalee waaqayyoo dhaga'an warri dubbii waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraatan ittiin isaaf abboomaman irraa afanii jiraatu ittiin hin fudhataman ittiin hin nyaataman. Bokkaan kun maarigaa manaa yookiin girgiddaaf girgiddaa dhaabaa manaa jechuudha. Gargar kan diigu tokkummaa kan gargar diigudha. Qormaanni kun jechuudha. Qormaanni yandoo bokka'aa kun kan maal godhu kan girgiddaa caccabsu kan isa dhaabate kuffisu kan isa tokkummoo akka inni gargar diigamu kan godhudha. Kan gargar caccabsuudha kan lafatti kuffisuudha kan gargar baasuudha jechuudha. Warri waaqayyoon dhaga'an tokkummaan isaanii hin diigaman. Al na hubadhaa warri waaqayyoof abboomaman warri waaqayyoof jiraatan hin diigaman jabaatanii dhaabatu malee hin kufani hin buqqaani hin caccabani hin hurraani hin raafanii jiraatu malee hin raaftee jiraatta malee biraa darbitee jiraatta malee hin raasii hambisa malee hin nyaatamtu hin caccabdu ittiin hin fudhatamtu. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana gochuudhaaf ati waaqayyoon dhaga'i. Kana gochuudhaaf ati isaaf abboomame. Kana gochuudhaaf ati isarratti ijaarame. Isarratti warra ijaaraman. Kiristoos irratti warra ijaaraman. Gooftaa irratti warra ijaaraman. Sagalee isaa dhaga'anii isaaf abboomamanii warri Kiristoos Yesuus irratti ijaaraman isaan hin raafanii jiraatu. Irratti akka ijaaramte ijaarsa kee sakatta'adhu. Haala irratti hin ijaaramin, nama irratti hin ijaaramin, birrii irratti hin ijaaramin, bara irratti hin ijaaramin, hin jiga, hin caccaba. Boru waan itti dhufee caccabsuun beektu ati irraaftee jiraachuudhaaf hunda mo'atee kan galma ga'e hunda mo'atee du'a mo'atee kan ka'e mirga baasaa kan jiru deebi'ee dhufee nu fudhachuudhaafis kan jedhu Yesuus Kiristoos irratti ijaarame. Isatu rakkina mo'ate, isatu du'a mo'ate, harfii du'aa cabse, isatu waan hundumaa mataa jawwee dhidhiite, isatu hojii seexanaa diige. Isuma tumna qaba isarratti ijaarame. Isarratti ijaaramuudhaaf immoo milikinni isaa dubbii waaqayyoo dhaga'uudha. Isa dhageenya immoo hojiirra oolchuudha. Ittiin jiraachuudha. Isaaf abboomamuudha. Taa'i jennaan taa'uudha. Deemi jennaan deemuudha. Dhiisi jennaan dhiisuudha. Waan inni godhaa jedhe gochuudha. Galanni waaqayyoodha. Lammaffaan immoo lolaadha. Lolaatu itti dhufe mana kanatti. Lolaan kun immoo hawwii biyya lafaa jechuudha. Qormaati guddaan kiristaanota baay'ee miila jalaa dhahee kuffisaa jiru qormaata hawwii biyya lafaa keessaa dhufu kanadha. Hawwiin biyya lafaa kun immoo hawwii garaa namaa keessaa ka'uun kan wal qabatudha. Namootuma quban qabaatin laalee hawwuudhaan waan nama hawwatu na nyaadhu kan jedhu kan bareedu olaaltan na fudhadhu kan jedhu kan bareedu olaaltan harkaan qaqqabadhu kan si godhu kan bareedu olaaltan kan dhageessan kan argitan namni biiroo shan qaba mitiiree ijaan argee kan harkaan qaqqabatee kan isa dharraasisu fuunfatee funyaan isaatiin fuunfatee fudhachuuf kan itti jiraachuuf kan kan biraa immoo gurra isaatiin dhaga'ee kan biraa immoo harka isaatiin qaqqabatee kan biraa immoo afaan isaatiin nyaatee wantooti dhalli namaa ittiin goyyoomfamu wantoota nama siniin jedhe kana kan akka ijaan ilaaluudhaan gurraan dhaga'uun harkaan fi kan kana fakkaatu kanaan namni itti goyyoomu hedduu isaa jira. Seexanni heewaanin jannata keessaa goyyoomsee akkuma baase heewaaniif addaam arras dhala namaa goyyoomsee baasuuf yeroo kamiyyuu seexanni hadabatee hin taa'u. Kanaafiyyuu hawwiin biyya lafaa keessaa bahu waan salphaa miti. Qormaata guddaadha. Nama mucucaachisiisa, ofirra gad nama teessisa, abdii nama kutachiisa, yaada waaqayyoo keessaa gad nama baasa. Kanaafiyyuu qormaata biyya lafaa hawwii biyya lafaa kana irra afanii jiraachuudhaaf maalidhaan isiniin jedhe dubbii waaqayyoo dhaga'anii itti jiraachuudhaan Kiristoos Yesuus irratti ijaaramuudhaan irra afnee jiraachuu dandeenya. Sadaffaaf inni dhumaa immoo akkamitti irra qormaati nuti irra afnee jiraannu kun maa innis jedhuuf qilleensadha. Qilleensi lola seexanni kaasudha.
guyyaadhaa guyyaatti otuma quban qabaatiin bakka ka'uuf akkamitti akka ka'uun beektan bubbeen hawloon faasiin ka'ee mana diigee akkuma kuffisu akkasuma jireenya namaa diigee kuffisuuf yaada waaqayyootirraa gargar nama baasuuf bubbeen oduudhaan kan wal qabatu waan adda addaan kan wal qabatu jireenya keenya irratti ka'uu danda'a. Kanas ta'ee sanis warri sagalee waaqayyoo dhaga'anii isaaf abboomaman Kiristoos Yesuus irratti warri ijaaraman hidhatee hin adeemu. Baleettii korraa aftee warri sarratti ijaaraman irraa afanii jiraatu, irraa afanii galma ga'u, deemanii galma ga'u, hin dhaalu malee karaatti nafan, galma ga'u malee karaatti nafan. Maqaa gooftaa Yesuusitiin irraa afaa jiraadha. Hin fudhataminaa rakkinaan, hin nyaataminaa rakkinaan. Kadhannoo asumarratti bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Qulqulluu mootii ulfinaa qajeelaa abbaa keenya ati tiksee gaariidha, ati abdii gaariidha, ati olcha foof kalichaadha. Warri sitti amanatan, warri sitti abdatan, warri sii waammatan hin qaanaan gara isaa ilaalaa. Fuulli keessa naa'ifu deebitanii qaaniidhaan lafa in ilaaltan jedhamee barreeffameera. Gooftaa Yesuus Kiristoos ani sin kadha waa'ee obboloota koof, waa'ee waldaa kanaaf, waa'ee jireenya isaaniif, waa'ee tajaajiltootaaf, waa'ee kuroota waldaa hiikomsaatiif, waa'ee amantoota waldaa hiikomsaatiif jireenya isaanii gargaarte, wallaansoo seexanaarraa cabsite, waan baay'ee keessa dabarsite asin geesse. Kanaaf si galateeffanna. Maqaan kee galataan ajajamu. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Kabaji guddaan siif haa ta'u. Ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ati gargaaraa dhugaa keenyadha. Ati abdii dhugaa keenyadha. Ati oolcha foof kalchaa keenyadha. Maqaa Yesuus Kiristoositiin galanni guddaan ulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo sin kadha dubbii sagalee keessa nu dhageessifte kanatti qabamnee akka jiraannu dhugumayyuu namni sagalee kee dhaga'u sagalichaaf kan abboomamu yaa Waaqayyo gooftaa hin qaana'u, hin jigu, hin diigamu, hin du'u, karaatti nafu yaa Waaqayyo ammam lola yoo qabaateyyuu irraafee akka jiraatu sagalee keetti nutti dubbatteetta. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhaloonni kun irraafanii ajiraatan. Waan baay'ee nama nyaatu, waan baay'ee nama cabsu, waan baay'ee wal'aansoo namaan qabu hundumaa mo'atanii akka isaan jiraataniif maqaa Yesuusin lola seexanni guyyaa guyyaatti itti kaasu hunduma isaa darbanii akka galma ga'aniif hafuurri kee kan nama gargaaru, humni kee kan nama gargaaru olii si biraa maqaa Yesuus Kiristoositiin isaaniif kan kenname haa ta'u, isaaniif kan kenname haa ta'u. Darbuun kan itti jiru haa darban irraa afanii ajiraatan. Seexanni darbitu naman taatu jechuudhaan jireenya isaanii bubbeen kan irra jiru akka bubbeetti kan itti bubbisu, akka qilleensatti kan itti qilleensa'u, akka lolaatti buqqisee fudhatee deemuudhaaf jireenya isaaniitti kan yaa'u yaa Waaqayyo gooftaa yandoon guddaan akka yandoo guddaatti qormaati kan itti roobu qe'ee isaanii irratti, jireenya isaanii irratti, lubbuu isaanii, fayyaa isaanii irratti kan roobu irraa cabseera maqaa gooftaa Yesuusin. Humna ittiin irraa afanii jiraatan kenniif, humna ittiin irraa afanii jiraatan, humna ittiin bira ittiin darban, humna ittiin galma ga'an, humna ittiin dhaalan, humna ittiin yaada seexanaa mo'atan, humna ittiin sitti qabamanii jiraatan maqaa Yesuusin si biraa yaa argatan, si biraa yaa argatan, si biraa yaa argatan. Si bira humna jira, si keessa harka yaa Waaqayyo ulfina jira, si wajjin namni deemu galma ga'a malee karaatti nafu hin cabu, hin dhaala malee maqaa Yesuus Kiristoositiin galma ga'uun isaaniif haa ta'u, galma ga'umsi isaaniif haa ta'u, galma ga'umsi isaaniif haa ta'u. Harki gargaarsa kee olii si biraa maqaa Yesuusin isaaniif haa diriiru. Harka keetiin nu qabi Waaqayyo, harka keetiin obboloota koo qabi Waaqayyo. Heewutas keessaa na baasa kan jedhan yaa Waaqayyo immaan isaanii kan cobsan naaf dhumate kan jedhan kan bo'an kan gaddan kan yaadda'an jireenya isaaniif kan yaadda'an Waaqayyo gooftaa attam ta'uuftiin jira maaltu na qunname warra jedhan gooftaa asiif achi ilaalanii harka isaanii diriirsanii akka nama qilleensa abootu kan ta'an waan qabatan kan dhaban abdii kutannaa cimaa keessatti kufanii kan jiran achi keessaa maqaa Yesuusitiin aba'an, achi keessaa maqaa Yesuusitiin aba'an, haa ba'an achi keessaa hooluu naa ta'uufi, darbuu naa ta'uufi, irra afuu naa ta'uufi, moo'ichaa ta'uufi, moo'ichaa ta'uufi, moo'icha kenniif Waaqayyo. Qormaata dhukkubaan wal'aansoo garagaraan seexanni jireenya isaanii irratti kan xiyya darbataa jiru, kan boochisaa jiru, kan yaaddessaa jiru cabseera irraa maqaa Yesuusitiin, cabseera irraa maqaa Yesuusitiin, cabseera maqaa gooftaa Yesuusitiin. Nagaa kan dhaban lafa ka'anii nagaa kan dhaban Marada lava janta morra divonis predani makatre divania Luka tora shenta pradivania Doridani masonto robo shela babarabanda
Valaatreedenemos kolotoro bishila fradiana manda annanjela sa'ati kana jalqabe wanti xiyatti darbatu dhukkuba jireenya isaanirra jiru dhukkuba qaama isaanii keessa jiru boo'aa kan jiran yaaddaa kan jiran cabseerra maqaa gooftaa Yesuusiin kan cabe haa ta'u kan irraa cabe haa ta'u nagaa isaanii kan nyaatu kan irraa cabe haa ta'u fayyaa isaanii kan nyaatu kan irraa cabe haa ta'u amantiidhaan na duukaa ta'a kadhadhaa kan irraa cabe haa ta'u kan irraa cabe haa ta'u kan irraa cabe haa ta'u kan isaaniin ari'atu buqqisuu kan barbaadu cabsuu kan barbaadu ajjeesuudhaaf kan itti hamuummatu kan ilkaan itti qaru maqaa Yesuusiitiin cabseerra diina nagaa isaanii kan ta'e diina fayyaa isaanii kan ta'e diina hojii isaanii kan ta'e lafa hojjetanitti lafa jiraatanitti kan hafuuratti baafatu kan baannasu hafuura bineensarraa itti gamu kan itti dhaadatu maqaa Yesuusiin ganama kana cabseerra fi fudhateen deemu maqaa Yesuusiitiin cabseerra nagaa isheerra jireenya isheerra bara isheerra fayyaa isheerra sammuu isheerra maqaa Yesuusiitiin cabseerra maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin. Lara vadani John tamarada sevenema tredivania Lura diamaso torroshela varada namaga tredivania amma jalqabe nagaa ta'uufi hoolunaa ta'uufi irraa afuunaa ta'uufi sagalee kana waa malee finne waaqayyo hansin kadha maqaa Yesuusin irraa afuun haa ta'uufi irraa hambisi waaqayyo biraa hambisi waaqayyo amma jalqabe yaa waaqa seexanni gooftaa Yesuus gaafa lafa onaa keessatti soomaaf sagadaan turee kadhatu seexanni waan gurguddaa sadiin qore isa dhumaarratti garuu deem waaqa keef sagadi gaafa jedhuletti dhiisee hin deeme seexanni jedhee sagalee kirratti akkuma dubbatu qormaati isaan dhiisee haa deemu maqaa Yesuusin ganama qormaata galgala qormaata yeroo hundumayyuu qorumsa seexanni jireenya isaaniitti kan baay'isu namni qoramu namni dhiphatu namni boo'u yeroo hundumayyuu yaaddoo keessa dhiphina keessa namni jiru ammaa jalqabee himimmaan irraa haa haqamu yaaddoon kun irraa haa cabu xiyyi kun irraa haa cabu darbiinsaa ta'uufi oolunaa ta'uufi milkaa'insaa ta'uufi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin milkaa'insaa ta'uufi maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan haa ta'uufi nagaan kan irraa sokke erga nagaa dhabdee kan bubbulte callistee lafaa kaatee kan jeeqamtu maqaa Yesuusin nagaan siif haa ta'u nagaan siif haa ta'u darbuun siif haa ta'u irraa hafuun siif haa ta'u milkaa'uun siif haa ta'u maqaa Yesuusin gargaarame waaqayyo harka keetiin gargaar waaqayyo harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar maqaa Yesuusin siin lafa akaan siinaa oolan siinaa darban siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa gargaaraman waaqayyo waaqayyo harka keetiin gargaar waaqayyo harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar harka keetiin gargaar maqaa Yesuusin siin lafa akaan siinaa oolan siinaa darban siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa milkaa'an waaqayyo siinaa gargaaraman waaqayyo wallaansoon dhukkubaa kamillee jireenya isaanirraa kan caccabe haa ta'u bara isaanirraa kan caccabe haa ta'u bara isaanirraa cabseera amma jalqabee fayyaan obboleewwan koo iddootti deebi'uuf nagaan isaanii iddootti deebi'uuf milkaa'insi si biraa haa ta'uuf ooluun si biraa haa ta'uuf ce'umsi si biraa haa ta'uuf darbiinsi si biraa haa ta'uuf gargaari waaqayyo harka kee amanamaatti kenneera harka kee amanamaatti kenneera kan akka kee nama gargaaru hin jiru ati gargaaraa dhugaati waaqayyo gaariidha guyyaa rakkinaattis immoo iddoo baqaatedha sagaleen kee gaariidhaati waaqayyo gaarummaan kee kan afaanii duwwaa miti rakkina keessatti nama gargaarta rakkina keessatti harka namaa qabda wallaansoo namarra jiru namarraa galagashita cufaa jireenya namarra jiru namarraa banta dukkana namarra jiru namarraa kaasta yaa waaqayyo dhagaa du'aa namarraa galagashita isa jireenya namaatti qadaaddame hafuura namaatti kan qadaaddame nagaa namaatti kan qadaaddame namarraa galagashita ati birmaduu nama baaftaati nagaa namaaf kennitaati nama oolchitaati gooftaa amma oolunaa ta'uuf dhagaan du'aarraa haa galagalu maqaa Yesuusin irraa galagalu
galagasheeraan irraa galagasheeraan fayyaa isaan irraa galagasheera nagaa isaan irraa galagasheera irraa galagasheera maqaa Yesuusin kan irraa galagale haa ta'u kan irraa galagale haa ta'u kan irraa galagale haa ta'u cufaan itti jiru kan irraa baname haa ta'u hadhaan jireenya isaan irra jiru kan mi'aaye haa ta'u dukkanni jireenya isaan irra jiru kan ife haa ta'u karaan isaanii kan jalaa dukkanaa'e waa karaan isaanii kan jalaa dukkanaa'e jireenyi isaanii kan harkatti tabalaashee wallaansoo hamaa keessa kan jiran amma harka keen agargaaraman achi keessa aba'an maqaa Yesuusin ba'iinsi haa ta'uuf darbiinsa haa ta'uuf ooluun haa ta'uuf milkaa'insa haa ta'uuf Waaqayyo dabarsee sitti laadheera maqaa Yesuus Kiristoositiin dhukkuba ofirratti kan argan dhukkubsataa kan turan yoo ciisan hirriba keessa kan weeraran kan jeeqaman mataa dhukkubbiidhaan dugda kutaadhaan dhukkuba garaa keessa dhukkuba mul'atu kan hin mul'anneen manni yaalaa kan ittiin kan ofirratti beekan kan maqaa isaan beekne garuu lafaa ka'anii callisanii kan jeeqaman kan dhiphatan jireenyi isaanii kan yaa Waaqayyo Gooftaa rakkina hamaa keessatti kufanii kan jiran achi keessaa haa ba'an dhukkuba kamirree ofirraa haa dhaban wallaansoo kamirree haa mo'atan irraa afanii ajraatan maqaa Yesuusin dhukkuba maqaa qabu hin qabne kamillee amma sa'ati kana jalqabe irraa kan rukutame haa ta'u mataa dhukkubbiis haa ta'u yaa Waaqayyo Gooftaa dhukkuba dhagna keessa jiru dhukkuba qaama gubbaa jiru kan mul'atu kan hin mul'anne kamirraayyuu amma ganama kan sa'ati kana jalqabanii irraa hin hafaa laata kana nan darbaa laata akkaman ta'a jedhanii ofirratti ofii olitti ilaalanii kan yaaddaan miilla isaanii gajjallaatti dabarseera irra haa hijjetamu maqaa Yesuusin irra haa hijjetamu dhukkubni irra haa hijjetamu rakkina irra haa hijjetan qormaata irra haa hijjetan miilla isaanii gajjallaatti dabarseera moo'icha kenniif dabarsee sitti laadheera bara baraan ulfaadhu dubbii nutti dubbatteef eebbifame itti qabamne akka jiraannus nu gargaari anaanis na gargaari irraa afaa jiraadha irraa hin sinambisa nuun jette irraa afaa jiraadha nuun jette waa'ee sagalee keef siif haa ta'u namni akka jiraannus nu gargaari irraa afanii haa jiraatan lola seexanaarra